Ashamaa obboloota koo akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa jirtu nagaan badhaadhinni milkaa'inni hedduu isin jirtan maratti isin bira naaf haa jiraatu jecha kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota saaduu akkam jirtu nagaan fayyaan isin bira haa jiraatu jedha. Har'a guyyaa ayyaana amantaa kiristaanaati jechuudha. Baga isiniin gahee baga geessanii jechuun barbaada. Qaama isaan keessatti argamu kiyyaaf ani baay'ee tokko gammachuu guddaatu natti argama jechuudha. Karaa deemutti jira jechuudha. Karaa kana ayyaana uummanni baajaajiin takka illee karaa gubbarra yaatu miilaan deemaa ture. Egaa kanaafuu daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya egaa anilleen baga isiniin gahee jechuun barbaada. Baga isiniin gahee baga geessanii warra baranaa kan bara hegeree isiniif haa ta'u isiniin jedha. Egaa uummata amantaa kiristaanaa amantaa garaagaraa qabatti jechuudha. Biyyi keenya Itoophiyaan jechuudha. Amantaa garaagaraa qabatee jaalalaan kabajaan akka itti wal keessa yaa'ee wajjin jiraata. Akkasumas guyyaa uummata musliimaa kennallee akkanumatti waliin geggeessina jechuudha. Guyyaa uummanni kiristaanaa geggeeffatullee nuti akkatti waliin geggeeffatan jechuudha. Egaa jaalala biyya keenyaa kana natti tolee viidiyoo qabadheen isinii dhufe jechuudha. Jaalalaa fi kabajni biyyi keenya walii qabu baay'ee tokko akkaan nama jaalachiisa. Natti xaqawwamni jechaatiin viidiyoo qabadhee viidiyoo waraabe jechuudha. Egaa wah. Kita kan? Apa bu? Ini jalan tadi. Maju segera dah. Apa bu jalan? Apa orang mungkin? Akan ada di sini wardah ya di sini. Wardah. Wah. Ayo. Ayo. Terta. Egaa warra baranaa kan bara hegeree isiniif haa ta'u jecha obboleeyyan biyya garaagaraa jirtan uummata amantaa kiristaanaatiin baga isiniin gahee baga geessanii bakka jirtan maratti nageenyi isin bira haa jiraatu. Warri biyya ambaallee jirtan warri akkamitti hin galle warra keenya wajjin maatii keenya wajjin boqannaa jechaa jirtan isiniif guyyaan guutee akka isinillee nagahaan galtanii maatii keessanii wajjin iida dabarsitan abdii qaba jechuudha. Egaa ijoollee kiristaanaa taate ijoollee musliimaa taate biyya ormaa keessatti waa hedduutu argama jechuudha. Kanaaf rakkoo garaagaraatu jiraata jechuudha. Rakkina san hundaa keessa dabraniiti as ga'u jechuudha. Egaa namni obsee hundumaa ni arga jechuudha. Anilleen biyya abbaa kootii biyya koo keessatti biyya amantaan isaa biyya amantaa garaagaraa baadhattee jiraattu biyyi keenya namuu amantaa isaatiin kabajamee boonee biyya galtuudha jechuudha. Akka namni ilaalu akka namni yeroo kaan dubbatu sanuu osoo hin ta'in namni yoo halaalirraa laalu namni Itoophiyaa kun guutuu waa wal jibbuutti fakkaata. Garuu akka itti wal jaalatan amma nuti amma isaanii wajjin karaa jirra hanga tokko jechuudha. Karaa muraasa deemaa jirra. Karaa muraasa deemsan keessatti baay'ee tokko waliin deemaa jirra jechuudha. Waliin yaa'aa jirra. Baga geessanii afaan Amaariffaatiin kaasan kan darrasaa jechuu jechaaniitumaan bira kunne jechuudha.
Egaa hedduu namatti tola. Hedduu haalli biyya keenya illee baay'ee namatti tola. Isiniin jedha. Nama hawwisiisaa hawwii gurguddoodha jechuudha. Egaa kabajaaf jaalalli isin bira nuuf haa jiraatu isiniin jecha. Daawwadhaa Adaamaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu akkam jirtu Asfaltii gubbaarratti yommuu banaa. Rakkoon qabu Adaamaa bareedduu keessa jirra. Yeroo argataa jira kana faana agarsiisa. Wani jabaa. Akkanatti eeyyama. Kunoo bakka akkana kana malee jechuudha. Bakka akkana si wanta kana osoo kunne amma nu arrabsanii osoo kutannee nutti dhiisanii Irraa gajiga. kutannuure Deemu gubee warra keenya abaaboota nu kutanne irra jirra jirtu akkam jirtu nagaa fayyaa jirtu Adaamaa jirra. Eessa jirra maqaan isii maal jedhama? Adaamaa ganda 11. Adaamaa ganda 11 jirra jechuudha. Egaa gadi babbaanee biyya lallaaluuf deemaa jirra. Akkam jirtu? Isinoo akkam jirtan? Nagaa fayyaa jirtanii? Ijoolleen as jiranii? Ijoolleen achi jirra. Achi garagalchi agarsiisu ijoollee. Achi garagalchi. Biyya olii qabnee isin agarsiifna. Sagaleen keenya hin dhagahamne yaa'u inshaallah dhagahuun baay'ee Ayyee itti fufu. wanti tokko barbaadu marga jiidha. Har'a guyyaa har'a guyyaan akka guyyaa ayyaanaati. Guyyaan ayyaanaa kun ayyaana cuuphaa amantaa kiristaanaati. Akka amantaa kiristaanaatti ayyaana masqala jaamaa baga isiniin ga'e jecha nutis immoo kaasumaan magaalaa keessa bashannanaaf yaadne biyyoo mattis oromummaa isii daganne isii asii wanti hin qabuuti wadhu asii wanni qaba asirra oromaa dallaa qaba in qaba asirraa kuu duraan hin qabattee hin jalaa bade tumbe irraa bu'e nuriyaatu waan tokko suuraa ittiin taate bakka kana jettee amma habaaboo kana qabattee hanga eessaa deeman hanga nama hayyee itti miiqa hin urgoofti habaaboodha. Hayyeega daawwattootaa fi kabajamtoota keenya egaa qophiin har'a qabadhee isiniif dhufe kana fakkaata jechuudha. Qophii keenya hanga xumuraa daawwadhaa itti fufaa laayikii sabskiraaybii sheerii godhuudhaan nuuf cinaa dhaabbadhaa isiniin jecha egaa
waan natti tole, waan na bareede, waan na bashannansiise yeroo biyya ormaatii deemtee dhuftu yoo namni jaalalaan akkana wajjin bahee wajjin galu amma karaa nagaa bahanii galaa jiran jechuudha. Warroonni tokko tokko siyaasa fayyadamaniiti nama wal dhoosisuu jedhanii har'a akkana turre waan garagaraa waan haasa'amu jira jechuudha. Wantootaan haasa'amu san keessatti wanti kun baay'ee barumsa isiniif kenna jedheetii yaada. Egaa waan gaarii waan babbareedduu biyya keenya keessa jirtu daawwadhaa ilaalaa isiniin jedha. Hayyagaa nagaan turtii gaarii hanga viidiyoo lammataa qabadhee dhufutti nagaan naaf turaa isiniin jedha. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo isin jaallannaa isin kabajna. Egaa jabaadhaa isiniin jedha. Waan yaaddan argadhaa bara guutuu sanaa guutuutti sinaa deebisuu uummata amantaa kiristaanaatiif waggaa waggatiitii deebi'aa baga geessanii ammallee kan dhufuun isinaa gahuu isiniin jecha. Egaa qophii kiyya kanarraa qabadhee dhufee asitti xumuree jira. Waan afaana turtaniif jalqabarraa hanga ammaa galatoomaa isiniin jedha. Turtii afaana turtaniif guddanaaf galatoomaa. Jabaadhaa waan jajjabeessuudhaaf aadaa godhannu wajjin haa dhaabbannu. Egaa jabaadhaan isiniin jedha. Nagaan naa turaa horaa bulaa baay'ee turtii gaarii nagaa turaa.